Warroonni haala jaalalaa keessa jirtan sirbi kun ashama jirra jirtu hordoftoota abdii shootuu hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nagaan koo isinaa qaqqabu jechaa akkuma beekamu viidiyoo babbareeduudhaan qabadhee isinii dhufee jira jechaadha. Viidiyoo akkam namatti tolu yeroo gabaabaa keessa sa'aatii muraasa keessa gadhiifame tokko isinii qabadhee dhufee jira jechaadha. Viidiyoo ajaa'ibsiisaa akka namatti tolu tokkodha jechaadha. Amma oduu isinitti hin guddisu hordoftoota kiyya qaalee warroonni gara chaayinaala kanaas dhuftan subscribe like nu gochuun nu faana tura nu jajjabeessa isiniin jechaa. Amma gara viidiyootti isin dabarsa jechaadha. Viidiyoon kun viidiyoo akkamitti jechuun keessan lolu wajjumaan kan laalu ta'a react goona jechaa wajjumaan. Viidiyoo akkaan namatti tolu hin jaalattan jedhee abdii. Ammuma jedha Shukrii Jamaali Viewshin Entertainment irratti gadhiifame sa'aatii 10 jechaadha. Guyyaa takka hin guutamne. Sirba jaalalaati jechaadha. Ammuma jedha sirba jaalalaati. Waaw sagaleen yeedaloon akkamitti hanga ammaatti ka hedduu namatti tolu moodelistoonnis waaw akkana fakkaatu. Viidiyoon kun kan biyya keessatti waraabame jechaadha. Hanga ammaatti viidiyoon Shukrii Jamaal asiin baane jechaadha. Hanga ammaatti akka Shukriitti fakkeessanii hin hojjetamu sagaleedhaan jira jechaadha. Waaw haala ajaa'ibsiisa bareedaadhaan hanga ammaatti jechaadha. Haala namatti toluudhaan akka waraabamaa jiru jechaadha. Hanga ammaa laalletti gara waraabamee jiru haala ajaa'ibsiisa namatti tolu jechuudha. Sirba jaalalaati. Asumaan jechaadha warroonni haala jaalalaa keessa jirtan sirbi kun osoo isin jalaa qilleensarra babal'atin jechaadha laaluu qabdanii jaalalaaf haala bareedaadhaan kan qophaa'e isin fayyadee yaada. Waaw kwaalitiin viidiyoo isaa haala kanaan tolu jechaadha. Haalli ijoolleen kunis waan irraa uffatamu qabu jechaadha. Keessattuu yeedaloo fi walaloon irraan dubbatamu sirriitti sagaleen bahee jira. Sagaleen illee qaba jechaadha. Akkuma beekan Shukrii Jamaal namni wallaaleen jiru jechaadha. Yeroo jalqabaatti irratti hojjechaa jechaadha. Biyya egaa kanaan duras sirba hedduu sirba bareedaadhaan uummata isaa bal'aadhaan jechaadha. Si argu qalbiin boqottee yaa jaalallee. Si argu qalbiin boqottee yaa jaalallee. Si yaadannaa rafeen buluu ayyaada kee. Hirriba keessa na gangalchaa waa'een kan kee. Si argu qalbiin boqottee yaa jaalallee. Warri jaalala qabeef isinitti himnudha. Isiniif kaaleen keessaa sentanii kun daawwachuu
dandeettan jechaadha. Warroonni division entertainment irratti illee ilaaluu barbaadan division entertainment isiniif daawwachuu dandeettan jechaadha. Shukrii Jamal guddisuudhaaf immoo amilee toruudhaaf isinidha. Seentanii akka hojjetanii jechaadha. Shukrii sirba isaatiin waliin qaban hojjettoota biyya. Halkaniif guyyaa addaa wallaala ammuma nafoota yeroos mi'ooftii jaalatti kadhama hedduudha ulfaata jaalatti halaala halkanii fi guyyaa an addaa wallaala ammuma nafoottu ammuma yeroo san mi'ooftii jaalatti kadhama. Sirbi isaa haala namatti tolu qophaa'ee jira gosa kiyyaa. Dhumarra mucaan maal ta'ee dhabee intala jechaadha. Jaalatamtoota qaalii muuziqaa yookaan viidiyoon amma isinii qopheesse isinii dhiyeesse kana fakkaata jechaadha. Haalaan kan isinitti tole jedhee abdii qaba. Qabaatanis koomentiidhaan kaa'uu dandeettan jechaadha. Yaada qeeqa qabdan hunda koomentiin ibsachuu dandeettanii waan nu qabannee gara fuulduraatti isin dhufnus hubachuu barbaadan koomentiidhaan yookaan gara keessaatiin na dubbisuu dandeettan. Hordoftoota kiyyaa qaalee qophiin har'a isin qopheesse kana fakkaatii hanga qophii biraatiin walitti deebi'utti.